galatoonni bidiraa sha'u arramoo waan tokko irratti akka mari'annuuf hin dhufe. Innis maal seetanii irra caalaan nama kennaa irra caalaan nama Oromoo kutaa kamiyyuu haa ta'u otoo lamaan waliin qoodin Oromoon marti keessanuu mata duree walabboomee jedhu irratti akka mari'annuu yaadeen kan hin dhufe. Innis maal seetanii namni kenna yeroo kanatti irra caalaan isaanii sooshaal miidiyaa gosa garaagaraa fayyadamu. Kanneen akka tiiktookii, kanneen akka instaagiraamii, kanneen akka vaayibarii wantoota adda addaa fayyadamu. Walabboommiin irratti rakkootu jira. Innis maal seetanii dur abbootiin keenya akkaataa walirra jiranii kabaja walii laatu, akkaataa umrii isaanii walirra jiruun kabaja walii laatu, akkaataa sadarkaa barnoota isaaniitiin kabaja walii laatu, akkaataa sirna dhaalumsa isaanirraa dhufeen kabaja walii laatu. Inni ammaa kun badeera beektaa dhaloonni sooshaal miidiyaa irratti tirendii yoo taate waanuma wajjin ooltuuf namni hundi qixuma keessatti fakkaata. Tokkoon isaa tokko kabajuun hin jiru, tokkoon isaa jechuun hin jiru. Waan kanatu jira. Wanti kun ammoo hafuu qaba. Maaliif namni sooshaal miidiyaa irratti hiriyaa kan kee ta'e hundinuu badaa wannan ta'uu hin danda'u, hiriyaa kee ta'uu hin danda'u. Maaliif umriin si caalaa, beekumsaan si caalaa, sirna gadaatiin si caalaa, seeraan si caalaa, ayyaantummaan si caalaa, namni waa baay'eedhaan si caala. Kanaaf ijaa sooshaal miidiyaa qofa irratti hiriyaa taateef nama hunda akkuma keetti ilaaltee kabajaan dhoowwatin. Kanaaf Oromoon waan kana immoo baruu qaba beektaa. Sooshaal miidiyaa irratti hiriyaa waan taate qofaaf jettee hunduma isaa akka feete gochuu hin dandeessu. Maaliif almost namni akkuma iddoo garaagaraa jiraatu, akkuma fuulli isaa garaagara jiru, akkuma umrii isaa garaagara ta'e, akkuma sadarkaan barnootaa isaa garaagara ta'e, akkuma ayyaantummaan isaa garaagara ta'e, akkuma kennaa adda addaa qabu namni wal caala. Nama immoo akkuma inni si caalu nama kamiif kabajaa laachuun sirra jiraata jechuudha. Maaliif miseensa sooshaal miidiyaa waan taane qofaaf namni hunduu qixuma kenna nutti fakkaataa jira. Wanni kun immoo badeera jechuudha. Yeroo ammaa waan kana ilaalcha keessa galchinee sirriitti madaallii kaa'uu qabna. Kanaaf Oromoo kiyyaa akkasitti walaa kabajjinu, akkasitti walaa mararsiifannu, akkasitti walaa taanu, akkasitti walaa dhageenyu jechuu barbaada. Galatooma.